Hayyee nageenyi waaqayyo siniif haa baay'atu. Har'a wanta tokkoon qabadhe isin dhufe mata duraaniirti naala. Mee viidiyoo wayii ilaala. Viidiyoo wayii sinaaf fedheen isarratti itti aansee yaada siniif jedha. Sooshaal miidiyaa yeroo baay'ee nan ilaala waan kana. Gaafis natti ta'a dhugaas natti ta'a waan ta'eef bargitti dhugaa akka ta'e nan beeka. Wanna shakkisiisu hin qabu baay'een isaa gola baay'ee jira. Mee viidiyoo kana ilaalati deebi'aa yeroo sana immoo irratti haasofna jechuudha. ምን ጃጋጭሻለሁ እዚህ ጋር ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ መከታተል ፈለገ ማውራት አንችል አጥፎ ቪዲዮውን ሲጀመር ያያዩ ለምን ነው ያጠፋል ይሄ መኪና በሰላም አይመለስም አለ በዛ አንቺ የሚያስጨንቅሽ በቃ ቪዲዮ መቀረጹ ነው አይደል እኔ እዛ በስንት ተቀቅዬ ማመጣው ብር ምንም እንትን አይደልሽም ጭራሽ ከወንድ ጋር ተጋድመሽ ያገኘውሽ ማስረጃው ላይ ተገኝቶብሽ ምንም ድፍር በቃ ምንም ፍጥጥ ብለሽ መጠብቂ በእናታችሁ አንቺ ያ ቀና ብለሽ አዋሪኝ ወደዛ እፍ በእናትህ አትንካኝ ረፍ አንቺ እኔ ዛሬ አትፈታተኝኝ ምን ያረጋ እንደሆነ ምን ያራ አልገባኝም አይ እንትን መምታት እንትን እንዳትላ እሱን ነው ቀደም አውርተናል አይደል ማውራት ያለባችሁን እሱን እንድትወሩ ነው ፈልገው አይደል ምን ፈልገሽ ነው እሺ ምን ፈልገሽ ነው ምን ይከፈትልሽ አንቺ ምንድነው እንደዚህ ያጠገበሽ ቆይ አንቺ ውሻ ምን ቀና ብለሽ አናግሪኝ እንጂ ወደዛ ምን ልትሆን ነው ቆይ የትም ከወንድ ጋር እየተማገጥሽ እየመጣሽ እያየሁሽ ምንም እንትን አትይኝም እንዴ ለምን አደረክ መጀመሪያ ጥርጣሬ ካለብህ ከኔ ጋር ማውራት አይሻልም እንዲህ በሰው በማላቀው ሰው በመናምን በቪዲዮ በሆነ የህፃን አየጋ ቪዲዮ ኮማላልታኒ ቪዲዮ ተከና ባየን ይላል ገባየ ሪፋጣ የሮላለ ለጴ ቁልቁሉ አቡዳ ኩኒ ሁንዱምቱ ዋንት ተአጅሩ ጀቹዳ namni biyya lafarratti laphee tokko isa qulqulluu tokko yoon qabaanne wanta baay'ee waliin rukuta wanta baay'eetu waliin isa dhaas nama tokko jechuudha yeroo asirratti ilaaltanii shamarree qofotoon taane karaa dhiiras hin ilaaltu wantoota akkanaati inni yeroo feeldii deemu wanta shingoote ilaalaa jirtu yaa amaariffa baay'een keessa yoo dhaga'ullee baate nama biraafaan turte jechuudha. Kaameraa dhoksanii mana keessa kaa'ee inni shakkii qaba shakkii isaallee muluusni finninni achumaan kaameraa dhoksaadhaan mana godhe kaameraa dhoksaa kanaan kana hargate gaafate lakkaagin eenyu viidiyoo kana gargar cite malee innis akkasuma godhashini surumaayyuu jalqaba ishiitu arge amma viidiyoon kun isheerratti attentionii kenne isheerratti hojjetanii kan ishiitu gadi ba'e jechuudha garuu isheen kan argite duraan qabdi duraan ji'a dura waan argite qabduuf ofiisa kanatti galte jechuudha ani viidiyoo dheeraa isaa argeera jechuudha ani jalqaba kan hin jedhu isheen amma kana xiiqii jireenya ishee keessatti xiiqii fidduu namni tokkoffaa namni kana isheerratti yaade bargit boru nama akkamii akka ta'e hin beekama gaafa rakkinaa gaafa kufaatii gaafa dhibee dhabamtee hojjaa tokko mana teessee isheen ijaanuun laalamtuuf uffatamtu jechuudha har'a fayyaa irratti erga kuni dhufe garuu yeroo sana maayifaan hin gaafanne maaliif hiikkaadhaan deemne maaliif maqaa of balleessiti isheen xiiqii isaa deemte garuu kan shiiturra beekame jechuudha akkasuma immoo yeroo darbe mucaa shamarree tokko irratti viidiyoo dheeraa baay'een keessan ilaaltu ji'a dura kan walitti dhufanii mucichi hin qaba otuma ji'a wajjin turanii manas qaba waan ta'eefi mana hin kennuufi makiinaan bitee kenna garuu dura qoyme ila dura yaada ka qabasi akkuma nama qabutti uffatee dhaqa akkuma nama qabutti waan hundaanuu gaggeessaa feeterti nama akkasii eshi inni maal yaade otoo makiinaa kana bitee dhugaattiin ittiin kenniini nan qora jedhee yaade qormaan inni ittiin qoremmoo ani kaleessa kaniin uffata akkasitti uffachaa dhufee manni kooti jedhee makiina inni qabadhee dhufes koomitii jedheeniti akkasitti yaade koomitii jedheet mana jijjigduu keessaa meeshaa
durii moofa'e ምናምን kaayee firaashii ciccitaa ምናምን kaayeet manatti waamee waamnan surma gibbiin itti waame sana seenuu diddee sana booda akkasumatti seentee seennan iddoo kan taa'u jettee dhaabattee baay'een keessa ilaaluu dandeessu yoo warra maariif hin beekne fi malee dhaabattee sittani ma'een akka hin taa'anii jettee hin diddee booddee akkasumatti teessee itti manni inni kun kan kootii inni duraan uffadhee dhufee koomitii makiinan koomitii manni koomitiin subee akkaataan itti si argadhu barbaadanii jedheen garuu dhugaatti numa qabaa gin qoruu laalee makiina sana tootti hin kennin jechuudha. So isheen yeroo kan argitu Yesus waan isheen taate bargiixaan achirratti yaada biraan qaba. Yaada tokkoon qaba garuu ishiin isa taateen dhaabbanne jechuudha. Achi booda habaarteet rukutteet tutuftee biraa deemte sana booda immoo guyyaa amma 15tti bilbilaan kaasuu diddee irratti cufatte baqqaan isuma dhuguma seete jechuudha sammaa kan. Sana booda immoo nama biraa qopheessanii akka nama qabuutti nama dargaggeessa tokko qopheessanii bilbila kennanii fi bilbilee fi haasa'ee waame iddoo tokkotti kunu qabeenyi kun kan kooti kuni kan maal jedhee jennaan mucicha daqiiqumatti torbee lama toon sanatti bilbila cuftee torbee lama toon fudhatiin isa kanaan ishette jechuudha. Asitti sammuun ishii maalidhaan bitame tokko sammuun ishii banaa miti lama ibnatiin qabdu namni ibnatii qabu karaa kamiinuu haa ta'u yaada isaa sirran kaa'u. Yeroon isiniin jedhu bargeet dhalli namaa gaarummaatti jiraachuun fedhaa. Dhalli namaa gammadee hamma sirra jirutti argatee waan jiru irratti yoo carraansaa sebbisetti jiraachuu hin barbaada garuu normaali sarra yoo keenye dhumni keenya sirrii miti ofii waan hojjannee keessaa hin qabne ofii waan itti dadhabnee beeknee itti fiduu hin dandeenye boru kan namaa qofarra ija yoo buufne gaarii miti jechuudha. Amma isheen sammuu ishee kan ittiin bitte kan nama qabu bichaatti dhaqu nama hojjetee qabu nama birri makiinaa qabu qofa mana qabu qofatti dhaquudha yaanni mataa ishee guutummaa ishee jechuudha. Ofii garuu hojjedheen fidaa itti guutee walitti yoo hojjettee okay yaani ila fakkeenya ani qabaadhee nama qabutti dhufuu qaba yoo jettee inni gaariidha. Maaliif hojjettee fidde isheen kaleessa nama hojjetu faana immoo walitti fiduu waanuma gaariidha. Gaarummaatti jiraachuu waanuma gaariidha. Garuu isheen normaaluma Afrikaan qabdu duwwaadha. Abdiis fuulduratti hojjedheetti fideetti hin dadhabaa minaaminaan qabdu nama qabu qofa jettee deemti waan ta'eef yaada akkasii irratti argeetu qoruu dhaqee mucichuu jechuudha. እና እነሱም ቶርቤ ለመት ሰናአሶፍቴ ካሜራ ዶክሰኒ አመስ ወራበኒ ኤሽቴ ሰናን ፊጤ በቃ ማንኒ ኩን ኬታ አየሬን እኒ ኩን ሶሶቤ ማጀለ ኦኬ የተመመት ከዛን ካሜራ ዶክሰኒ እኒ ክፍሊ ተቆጣኤት ቪዲዮ ደን ላፕቶፕ ዳኒ ላለ ዋንተ አቃኒ እኒ ዱራኒ ሲነማ ሰረት ወልጋኒ ሰልጵሰኒ ሰሬ ጎዳኒ ባሰኒ ጁድ ከና ጀቹን boruyyuu guyyaa tokko amma sinatamna otuma nurratti beekamuu baate gaaf tokko kufuun keenya noolu waan namaarra hija yoo buufne jechuudha. Waan namaarratti yaada keenya bichaa yoo hiine jechuudha. Gaafan isa jalqabaa argu suruma akkamiin se'ee nama ofii hojjetee ofiifis qabaatee yookiin nama immoo nama daalu nama akka koo xiqqoo hojiif illee deemu jedhee nama yaaduun ishee se'e jechuudha. Garuu isheen bakka ofiifis dhimma hojii dhimma itti dadhabuu dhimma waa fuuldurattis hojjechuu kaleessa sin hojjennee har'as hojjetee waa fiduu hin qabdu bakka garuu kan nama qabu jettee karoorsitee jirte jechuudha. So nama kuffisa wanta akkanaati. Ilaalcha akkanaa shamarran Itoophiyaa baay'ee isaanii viidiyoo irratti hojjetame caalatti kan ila argitan shamarranii jechuudha. Shamarraniin argitu waan akkana ijoolleen baay'ee yeroo kana fa'ee namni kaameraa akkasitti nama hojjetu dhoksaadhaan guutan shamarran akkasiis guutaniiru. So inni tokkoffaan hir'inni ishii maalinni hir'ina bal'ina sammuu qabdu
ani ishiin nama argataate hojjattee nama waaqayyoon ishiitti fide faana jiraachuu qabdi. Lammaffaa immoo ibnati sammuu ishii keessa akka ofii jette otoo hin taane akka waaqayyo jedhutti jiraachuu isa jedhu hin beektu hin argine. Kan ammoo kan argachuu qabdu ibnati ishii keessa ture. So ofumaaf ishii itti miidhamti amma jechuudha. Shamarran qofa otoo hin taane akkasuma immoo faalladhaan dhiironnis hin jiru jechuudha. Fakkeenya viidiyoo biraa tarii isinii maxxansuu hin danda'a. Fiildiin deemee guyyaa 7 immoo 5 hin deeme. Yeroo baay'ee akkasitti shakkii akkasii waan qabduuf ijoollee akkasitti shidhaa qoram gootee jirti jechuudha. So hin deeme gaafa inni deemu deemera jettee itti himtee wajjin deemanii iddoo inni itti bu'ee eeganii garuu inni fiildii hin deemne nama biraa faana jechuudha. Guyyaa 3ffaatti bilbilanii waan hundumaa mijeessanii iddoo inni bulu hundumaa arganii guyyaa 4ffaa irratti isheen dhuftee iddoo bashannanaa akkam akka ta'e dhugaaf soba sirriitti adda baaftee hin bilbilteefi. Yeroo bilbilteef eessa jirta jennaan fiildiin jira guyyaa 2 qofa naafee nan dhufaa jechaanii jira. Garuu inni eessa jira asuma iddoo ishiin jirtu kana jira jechuudha. Nama biraa faana. Jettee irratti cuuftee kaameraa 2-3 qopheeffatanii tokko iddoo eenyuti waan ta'eef garuu inni iddoo jedheenii bahe sana hin jiru iddoo biraa jira jechuudha. Achi booddee hin bilbilte inni iddoo fiildiin jira iddoo biraa jedheen garuu kan jiru iddoo biraa ishiinis isun bira teessee silaa viidiyoon duraan guyyaa 3-4 hordofaa turan waan ta'eef achi booddee hin deemanii yeroo gara mana kan biraa faana deeman kaameraadhaan duuba deeman kifilii keessattis rakkabanii jiru kaameraa waan ta'eef galanii itti seentee harkite. Maal jedhaan seetee ila surumaayyuu bakka abboruun dhufa har'allee fiildii xumuruuf guyyaa tokkittiin naafee gara Bishooftuu deema jedheen makiinaa dhabee jedheen makiinaa dhabee daandiin natti hin tolle achumaaniin dhaabee bakka jedheen nan dhufaaf taan yookiin boru nan dhufa jedheen. Asuma beebira jira yeroo bilbilaan haasoftu. So dhattee harkatti qabdee jechuudha. Kuni maalidha karaa akkamiinuu karaa lachuunuu jechuudha. Tokko dhugummaattiin keessa nama sanaatu qulqulluu miti yoomumaa yoo ta'e jechuudha. Wanti tokko kan si'atu yoo keessi kee wanta baay'een guutamedha. Lammaffaa immoo dhugaadhaan jiraachaa jirtu. Dhugaa jechuun dhugaadhaan waan iddootti jiraattu sanatti dhugaadhaan jiraachaa jirtu jechuudha. Kan mul'isu kun dhugaadhaan yoo jiraate dhugaadhaan jaalala qulqulluu keessa isaati yoo qabaate ta'e namni nama waan ta'eef tokko faana jiraachuu barbaachisa waan ta'eef sagalee waaqayyoo beeka waan ta'eef silaa sanan dhaqu jechuudha. So yeroo baay'ee wanta akkanaa hir'ina sammuuti jedheera. Qulqullummaa laphee keessa hin jirre irraa ka'eeti jechuudha. Yoo qulqulluu taate keessi kee waan baay'ee yaada. Biyyi lafaa gara baay'eettoo si bituu ka'e karaatti si deebisu immoo keessi kee gaarummaadhaan yoo bitamee duraan jiraate karaa baay'ee irraa si deebisa. Wanta baay'ee si gufachiisuu deemu irraa si deebisa. Viidiyoota akkana baay'ee ilaala yeroo baay'ee ilaalee bakka yoo nabichaa in ulfaata yeroo tokko jechuudha. Isiniin jedha viidiyoo koo laayik godha maatii koo ta'a yaada qabdan barreessaan isiniin jedha.